Hidhattoonni faannoo jechuun of waaman aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa raawwachuun dhaga'ame. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Abee Dongoroo, Jaardagaa Jaartee, Amuruu fi kanneen biroo keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman haleellaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiraachuun himame. Uummatni gandoota aanaa Abee Dongoroo keessa jiraatan namoota 51 ol finxaaleeyyii faannoo Amaaraa jechuun of waamaniin ajjeefamuu akkasumas kanneen 21 ta'an butamuun qarshii gaafatamaa jiraachuun jiraattonni aanaalee sanaa himatan. Kanneen achi buuteen isaanii dhabame immoo daran danuu ta'us jiraattonni aanichaa eeraniiru. Dabalataanis namoota butaman sana keessa qaamoleen nageenya mootummaas jiru jedhame. Yeroo ammaa kanatti godinoota aanaa Abee Dongoroo kanneen akka Botoroo, Daabbiis, Baddeessoo, Caruu, Guttiin, Tulluu Waayyuu fi kanneen afan keessatti uummatni nagaan akka horiitti qalamaa, ajjeefamaa, saamamaa akkasumas qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'aa jira jedhame. Kamisa Gurraandhala 26 2026 ganama sa'a 12 irraa eegalee gandoota aanaa Abee Dongoroo bakka addaa Caruu jedhamutti magaalaa seenuun namoota ajjeesuun manneen jiraattota guutummaatti gubuun jiraattonni eeran. Hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo yeroo garaagaraatti haleellaa ilmaan Oromoo irratti raawwataniin miidhaa guddaa qaqqabsiisuun isaanii kan yaadatamudha.